ምርጫችን አንድና አንድ ብቻ ነው ወይ? ምጽዋም እንደ ኦፕሽን ማየት ይቻላል፣ አሰብም እንደ ኦፕሽን ማየት ይቻላል። እኛ የግድ በአሰብ ካልሆነ የግድ በምጽዋ ካልሆነ የሚል አቋም የለንም። እኛ የምንፈልገው መተንፈሻ በር ብቻ። በግዢም ይሁን በሊዝም ይሁን በሆነ መንገድ ስምምነት ከመጣ ምንፈልገው እሱ ነው። ለምን ኢትዮጵያ ድርቀማ ገላና ዲማ ኢሲ በርባቺሳ ለክ ሲን በርባቺሱ ቃምኒ ጀዲ ወጅራቴ ፖሊስ ሬሚቲ kallattiilee ittiin bishaan diimaa kan argatuu dandeenyu yookiin galaana diimaa ittiin argatuu dandeenyu kan jedhan kan lafa kaayan jechuudha. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad bakka bu'oota uummataa tiif ibsa kan kennan jechuudha kan kaleessa gadi dhiifame. Ibsi isaanii kun eega gadi dhiifame sooshaal miidiyaa kanarratti qaama gariidhaa fi madda sodaadha. Qaama gariidhaaf ammoo madda gammachuudha. Bakka baharaa argatuudhaaf deemna yookiin ammoo wadaba argatuudhaaf deemna kan jedhu bifa garaagaraatiin ibsamaa jira. Ibsa isaanii kana keessatti akkasuma gartee kun dhimma biyyaa irratti waan ta'eef of eeggannoodhaan qaldiin hin barbaachisu kan jedhus akeekkachiisallee kennaniiti jiran. Mee kanarratti maal jechaati jiran? Keessattuu warri durii gartee biyyi keenya dirqama bishaan galaana diimaa argatuu qabdi jedheetiin sirbaatiin ture warri kaabaa kun jechuudha. Amman tana akkuma isinuu beektan faallaa mootummaa ta'anii jiran jechuudha. Oromoon maal jechaa jira? Walumaa galatti mee kanarratti maaltu jedhamaa jira? Waan hayyoonni adda addaa jechaa jiranis akkasuma waan muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad jiranis haga tokko irraa waliin dhageeffannaa. Warra afaan Amaaraan beeknes isiniif ni hiika. Akkasumaanis waan natti fakkaate yaada kiyyas inneen kennadha. Inni biraa Jawaar Mohammad mana hidhaa gaafa turetti namoota adda addaa kan nuti hin beekne kan dubbisaatiin turan keessaa aalima guddaa beekamaa dheengaddaa du'aan boqotan kan waggaa 137 taatee gaafa san isaan mudate akkasuma arrantana du'aa isaanii irratti maaltu akka isatti dhagahame kan inni dubbate kanallee gurraan isin buusa. An Abduu Moobaayil Biraay bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isin jira. Osoo gara haasawa muummicha ministeera Dr. Abiy achi hin dabarre waan Jawaar fuula sooshaal miidiyaa isaa irratti maxxanse Jawaar eega callisee akkuma isin beektan bubbuleeti jira. Hatta yeroo ayyaanaati iyyuu ayyaana meeqa dabarseetiin dhiyeenya kana waa'ee irreechaa irratti bagatti isin gahee kan jechuudha. Jechuun waan guddaadhaaf malee hin dubbatu Jawaar isin jechuu barbaadeeti. Manguddoo waggaa 137 aalima beekamaa nama jabaadha. Sheekh Abdurrahmaan Fatanaa jedhaman. Gaafa isaan qaalitti dhaqanii gaafatan sanis sooshaal miidiyaa kanarratti ajandaa guddaa ta'ee ture anillee isiniif hojjedhee ture. Duuba Sheekh Abdurrahmaan Fatanaa rabbiin jalataan isaan haa qananiisu dheengadda gara fuula rabbii deema jechuudha. Waggaa dheeraa jiraatanii nama waggaa dheeraa jiraatan tarii osoo qoratamanii namoota waggaa dheeraa jiraatan keessatti nama lakkaa'amanidha jechuudha. Gaafsa waggaa 137 jedhameeti kan gartee himamaatiin ture qabatama ta'uu baatu jechuudha. Duuba Jawaar Mohammad waa'ee Sheekh Abdurrahmaan Fatanaa maal jedhee fuula Facebook isaarratti kan inni maxxanse kanaan isiniif qooda. Yeroo hidhaa turretti uummata hedduutu nu gaafachaa nu jajjabeessaa ture. Namoota wal beeknuu fi wal abdannu caalaa kanneen nuti hin beeknetu nutti deddeebi'aa ture. Namoota gaafas qaalitti dhufanii nu gaafachuudhaan garaa nu raasan keessaa manguddoo tokkotu ture. Gaafa tokko osoo nuti namoota biraa dubbisnu poolisoonni jaarsa tokko gamaa gamana qabanii sadarkaa baadhachuutiin mooraa oliin seenan hedduu rifannee teessifnee yeroo dubbifnu maqaan isaanii Sheekh Abdurrahmaan Fatanaa akka jedhamuu fi baalirraa ka'anii nu gaafachuu akka dhufan nutti himan. Seenaa hedduu nu hubachiisan. Taateewwan isaan nuuf himan irraa umrii isaanii waggaa 100 ol akka ta'e nuuf gale. Nu eebbisanii birrii nutti yoo laatan ni dinne. Manguddichi garuu fuutan malee hin bahu jechuudhaan nu dirqan. Eega hidhaa baane Finfinnee dhufanii nu gaafachuudhaaf osoo deeman Shaashamanneetti dhukkubsatanii jennaan bilbilaan nu gaafatan. Sheekh Abdurrahmaan Fatanaa kaleessa gara fuula Rabbii deeman. Galata isaanii nuti galchuu hin dandeenyu. Rabbii warra jannataa isaan haa godhu. Maatii fi firoottan isaaniitiif jajjabina hawwina jechuudhaan gabaabsee barreesse Jawaar Mohammad. Rabbiin jannataan isaan haa qananiisu nama guddaa nama jabaadha dhabne jechuudha. Haa ta'uti ammoo haga silaa ilmi namaa addunyaa irra jiraatu walittiyyuu haga jechuu dandeenyu jechuudha. Jiraatanii jiran jechuudha. Rabbiin jannataan isaan haa qananiisu. Magartee nama ilmi barsiisaa nama waan gaarii gartee biyya isaanii keessatti naannoo isaanii keessatti waan gaarii hojjetaatiin turanidha. Sheekaa beekamaadha. An fakkeenyaaf kan Jawaar qofa keessaa isiniif dubbadhe malee jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarratti namoonni gurguddoon aalimman adda addaa hundi isaaniitiyyuu waa'ee Sheekh Abdurrahmaan Fatanaa namni hin maxxansin hin jiru jechuudha. Rabbiin jannataan isaan haa qananiisu. Nama akka isaanii rabbiin bakka nuuf haa buusu kaa. Tole karaa galaana diimaati. Galaana diimaan Itoophiyaadhaaf biyya keenyaaf ni barbaachisa dirqama. Haasawa ibsa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad. Haasawa kana bal'aadha inni kun gara daqiiqaa 45 gara sa'a tokkotti kan dhiyaatudha. Gaafa beeksisni isaa wanti kun mana maree bakka bu'oota uummataa yookiin ammoo paarlaamaa biyyattiidhaatiif haasawame yeroo dhiyootti eeggadha jedhameetiin beeksisni maxxanfametti keessattuu warra habashootaatii fi ajandaa guddaa mormii guddaa yookiin ammoo akka gartee tuffii adda addaatiitti jechuudha kan isaan laalaatiin turani. Durii waan kana akkuma isinuu beektan fakkeenyaaf yookiin ammoo galaana diimaa yookiin ammoo eeltiraadhaan nuti walitti tokko Itoophiyaan durii galaana diimaadha qabdi yookiin wadaba qabdi karaa eeltiraa gartee wayyaanetu akkas godhee wayyaanetu mallatteesseetiin kenne sirrii miti. Uummanni Itoophiyaatti uummanni eeltiraadhaa tokko akkasuma gartee
wadaabnis nu barbaachisa wadaaba kan nu dhabsiise wayyaaneedha sababoota irra guddaa gartee fakkeenyaaf wayyaanee ittiin qeeqan warri waan biraatiif yookiin karaa walqaa'ee sagadee maal jedhu sababoota san haa kaasan malee irra guddaa kan gartee fakkeenyaaf kallattii adda addaatiin qeeqni irratti ka'u tokko isa kana jechuudha. Isaan tu nu dhabsiise warra wayyaanee tu nu dhabsiise mallasaa nu dhabsiisedha seera ala nu dhabsiisanii kan jedhudha ammas gaafa tokko hin deebi'ama uummanni Eertiraa fi uummanni Itoophiyaa biyya tokko jedhanii hatta kaartaan isaan fayyadaman haga ammaatitti akkuma isinuu beektan jechuudha sooshaal miidiyaa kanatti irra guddaa kan Eertiraallee of jalatti hammatedha. Amma ammoo madda mormii yookiin ammoo gartee madda faallaa biyyaa itti hirkataniiti yookiin ammoo Itoophiyaa san gartee mootummaa ofii barbaadan ijaaratuudha kan ofii ijaaratuudha guyyaa afuritti yookiin guyyaa torbaan takkatti 4 kiiloo seenna kan jedhanii ittiin dhaadataniyyuu biyya Eertiraa irratti hirkatteeti kan jedhamu bubbuleeti jira kaa keessattuu eega gartee araarri warra Tigraay waliin Tigraay irratti nageenyi bu'eetiin Saawuz Afrikaa irratti nageenyi taameetiin nageenyi haga tokko karoorfame booda isaaniin ammoo faallaa taame akkamitti Tigraay waliin araaramta Tigraay osoo hin badin osoo gartee bakka hin dhabamsiifamin ka jedhudha fi akkasuma gartee kana balleessitee gara Oromootitti illee deemuu qabda ka jedhu Oromiyaa keessatti nageenyi bu'uu baatuyyuu Tigraay keessatti nageenyi bu'uun hedduu isaaniif madda rakkoodha ta'ee ture jechuudha. Warri sun amman tan ammoo waan kana akka qishnaatti yookiin ammoo akka gartee waan guutumatti gartee biyya balleessuutitti sababootuma gartee fakkeenyaa fi muummichi ministeera Abiyyi Ahmad kaase kan guutumatti akka gartee madda sirrii hin taaneetitti jechuudha kan isaan kaasaatiin jiran. Haa ta'u kaadurani tokko ammoo akkuma waan ammatti gartee laftumatti jannanii roobee fittillee kan kaasaa jiran jiru jechuudha. Karaa warra habashootaatiin karaadha kan deemaatiin jiru eega wanni kun kaa'amee isin jechuu barbaadeeti. Dole hayyemee karaan isaan irratti kaasan kaminnidha akkasuma warri galatoonfatan ammoo irratti galatoonfatan ka jedhu san fuula duratti itti deebina. Mee jalqaba irratti gara haasawaa muummicha ministeera Dr. Abiyyitti achi tarkaanfanna keessaa muree haga xiqqashoo takka waliin dhageeffannaa. Jalqaba irratti sababoon isaan kaasan viidiyoon kun dheeraadha ibsa isaanii kana keessatti jechuudha. Faayidaa bishaanii xiqqaarraa kaasanii haga guddaatitti jechuudha kan isaan kaasan. Ammoo keessaa waa hima gartee fakkeenyaa fi wadabaa qofaadha kan hin gartee keessaa kaasee isin dhageeffachiisu jechuudha. Isaan fakkeenyaaf as keessatti bishaan keessaa nadaanyi akkasuma nyaanni adda addaadha. Biyyi keenya heddummaa ta'e irra guddaa sodaan fakkeenyaaf dirqama bishaan nu barbaachisaadha kan isaan kaasanii addunyaa kanarraa biyyi 44 kan gartee karri itti cufame yookiin ammoo kan gartee bishaan hin qabne kan wadaba hin qabne jechuudha kan bahara hin qabne bahara yeroo jedhamu yookiin ammoo wadaba meeshaa ittiin galfatu qofaaf miti kan isaan kaasan jechuudha. Nyaata adda addaa nadaaja adda addaa ammoo tana qabeenyi gurguddaan fakkeenyaaf bishaan keessaa kan argamu kana hundaaf nu barbaachisa nyaataaf nu barbaachisa akkuma gartee biyyoonni biroo akkasitti gartee uummata isaanii ittiin fayyadan kan jirudha kallattiin isaan kaasan jechuudha. Kaabineen kaabinoonni tokko jechuudha jechuun namoonni waan kana dinqisiifatan tokko haga gartee fakkeenyaa fi irreechasi Oromoon aadaa isaallee achitti jechuun gaafa wadaba arganne achitti kabajuu qabna haga yerootitti jechuun bifa qoosaatiin illee haa taatu akkasitti illee kan kaasaa jiran jiru jechuudha. Duuba sababoonni isaan kaasan bal'aadha. Sababa kanneen keessaa kan wadaba yookiin ammoo gartee meeshaa ittiin galfatuudha yookiin gartee bahara keenya bishaan keenya kan jedhu sanidha kan isaan kaasan. Fakkeenyaa fi kanarratti sababni tokko guddaan gartee kan isaan kaasan maalinni Itoophiyaan Jibuutii qofaaf kan gartee isiin kafaltu yookiin ammoo gartee meeshaa alarraa galfatuudhaaf kan isiin galfachuudhaaf baaftu waggaa 2 yookiin ammoo 3 keessatti Abbaayin ni ijaaraadha. Mallayni mallaqa gartee fakkeenyaaf biyya biraatiif kafalaa jiru wadaba namaatiif kafalaa jiru waggaa 2 yookiin 3 keessatti Abbaayin ni ijaara akkasuma kaampaanii madaabara tokko guddaa nu ganaba waan waggaa 4 goonu ammoo waan biyya kana arkoo keessaa isii baasu guddaa nuuf hojjetuu danda'aadha. Ammoo kana waan ta'eef dirqama argatuu qabnaa fi gara humnaatitti hin tarkaanfannu kallattii biraas kallattiin itti argamnu hedduutu jira jennee jiran. Haa ta'uuti ammoo bakki humnaa bakki uummanni sodaate hoo eessa ka jedhus mee walumaan dhageeffannaa. Mee ቪዲዮ ጋር ደቂቃ takka ወኪል ለማድረግ dhageeffannaa. በዓለም ላይ 44 አገሮች አሉ ላንድ ሎክድ የሚባሉ ወደ ውሃ ያልቀረቡ ከ44ቱ ሀገራት የኢትዮጵያን ህዝብ ቁጥር የሚያክል የለም 120 ሚሊዮን ህዝብ ይዞ ላንድ ሎክድ የሆነ በዓለም ላይ አንድም ሀገር የለም። ምን ማለት መሰላችሁ? 5 ሚሊዮን ብንሆን ኢትስ ኦኬ እንደ ነገሩ 10 ሚሊዮን ቢሆን ኢትስ ኦኬ እንደ ነገሩ 120 ሆነን ዝም ብለን ብንቆይ ችግር የለውም። ግን 150 እንደ መጣው እያለን አሁን እኔ የምነግራችሁ እንደ ፓርላማ አባል እንደ ብልጽግና አባል ምናምን አይደለም። አገሩ እንደሚወድ ዜጋ እና ሪስፖንሲብል እንደሆነ ሰው ምነግራችሁ። ይሄ ግን የሀገር ጉዳይ ስለሆነ ልጆች ምናምን ያው ትውልድ ይገደዋል። ሁላችሁም ስለሚገባችሁ የንግድ ችግራችን ለምሳሌ ወደብ ምንከፍለው ገንዘብ እኛ ወደብ ቢኖረን በየ2-3 አመቱ የወደብ ክራይ ክፍያ ብቻ ህዳሴን ይሰራል፣ ማዳበሪያ ፋብሪካ ይሰራል። በየ5 አመቱ አንዳንድ ትላልቅ ፕሮጀክቶች እየሰራ ለማደግ ሊያግዘን ይችላል። ገንዘባችን በዕዳ ክፍያ በወደብ ክፍያ ምናምን ስለሚያልቅ እነዛ ለመከላከል ያግዛል።
biyya 44 addunyaa kanarratti Lookland yookiin ammoo bishaanitti kaluu hin jirre baharatti kaluu hin jirre keessaa Itoophiyaan isii guddoo akkasuma uummanni isii bal'aa ta'edha. Osoo miliyoona 5 yookiin ammoo miliyoona 6-7 taate homaa rakkoon qabu numa jiran akka ta'ettu garuu miliyoona 120 miliyoona 130 baadhamne irra guddaa kaasaan sababni waan kana dirqama nu barbaachisaa jechuu dandeenyee fi uummata hagana bal'atu jechuu wanni biraa kan tasgabbeessu hin jiru. Akkasuma baasiin nuti gartee wadaba namaatiif kiraa namaatiif kafalaatiin jirru waan guddoo takka nuuf hojjeta waggaa 4-5 keessatti baasisan yoo hambifnedha. Duuba kanaan wal qabate ammoo galaanni diimaan biyya keenyatti kaluu jiru jedhanii saba sadii jechuudha kan isaan kaasanii. Tokkoffaa kan Jibuutii kan amma gartee fakkeenyaaf irraa fayyadamaa jiru parsantii 90 wayina fakkaata. Yeroo guddaa kan Itoophiyaan itti fayyadamtu isaa akkasuma gartee kan lamaffaa ammoo kan Sumaaleeti. Kan Sumaalee isaas xiqqoo itti fayyadaman fakkaata. Bara ammoo maal jedhama? Sanis haga tokko itti fayyadaman fakkaata. Kan sadaffaa ammoo Asabii fi Butsuwaa. Butsuwaa ammoo maaliin afaan Tigreetiin jechuudha. Kan amma Eeltiraa jala gale kana jechuudha. Asab kan amma gartee Eeltiraatti fayyadamaa jirtuu fi Butsuwaa kana jechuudha. Jechuun galaanonni sadeen jechuun fakkeenyaaf jedhanii fakkeenyaaf galaanni ollaa keenyatti dhiyaatu kan nutti dhiyaatu kan nu barbaachisu isa kanadha. Kallattiin ittiin argannu nuti humna qabnaa, makkalaakaa qabnaa, qilleensa qabnaa, nama hedduudha qabna jennee humnaan osoo hin ta'in sun sirrii miti ammoo kallattiin ittiin argatuu dandeenyu ka jedhu ሀሳብ isaanii አካሄዱ ግን መሆን ያለበት እኔም እናንተም ማድረግ ያለብን በተቻለ መጠን በሰላማዊ መንገድ ነው። የይገባኛል ጥያቄ ስላለን 100 ሚሊዮን ስለሆን ወታደር ስላለን ዘለን የሰው ሀገር የምናንቅ መሆን የለብንም። ምንድነው ያለው ምርጫ? አንደኛ ፌዴሬሽን፣ ኮንፌዴሬሽን። ኤርትራን ኢትዮጵያን ብትወስዱ ግን ይኸውላችሁ ይሄ ሁለት ግንድ መልኩ ይለያያል። ልክ ባንዲራውና ስሙ እንደሚለያይ ህዝብ ማለት ነው። ውስጥ ግን የተያያዘ ነው። ያኔ ያጣላን ኮንፌዴሬሽን አሁን ሊታይ ይችላል። ያኔ የነበረው ስሜትና ዛሬ አንድ አይደለም። ፌዴሬሽኑን በትክክል ማስቀመጥ ለምሳሌ የባንዲራ ጉዳይ፣ የስም ጉዳይ፣ የምናምን ጉዳይ ካለ ማስቀመጥ አሁን ባለው ስሜት ልናርቀው እንችላለን። እንግዲህ እምነታችንን ትግራይ የሚናገረው አፋር የሚናገረው ምናምን ህዝቡ እንደምታውቁት ያው አንድ ህዝብ ነው። ምግባችን እንጀራ በወጥ ነው። ዘፈናችን ሁሉ ነገር አንድ ነው። ከፖለቲካ ውጪ አንድ ነው። ሁለተኛ ትርክት ነው። ትርክት ለምሳሌ ባህር ኃይል ይሄ ጉዳይ እንደምታስቡት እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያሰብንበት ነገር ነው። ዝም ብሎ አሁን የመጣ አይደለም፣ ግን ያስፈልገናል። ትልቅ ሀገር ነን። በዓለም እኮ በእኛ ፖፑሌሽን 11ኛ ሀገር ነን። ወይም እዚህ ውስጥ መሆናችን እንካድ እዚህ አይደለም እንበል። አለበለዚያ በቀይ ባህር ጫፍ ያሉ ሰዎች በሙሉ ቀይ ባህርን እያዘዙ በዚህ ጠቅላላ ያሉ ሀገራት ተዳፍኖ ይቅር የሚባል ነገር አይደለም። መብት ስለሆነ ደግሞ ለኛ የኤግዚስተንስ ጉዳይ ነው። ከዚህ ውጪ እንደ ሀገር ሰርቫይቭ ማድረግ አንችልም። አሁን ችለናል። ለምን? የምንሸከመው አንድ ሰዓት ስለሆነ 2 ሰዓት ሲሆን ታዩታላችሁ። karaaleen isaan kaanamma karaa sadii jechuudha. Tokkoffaa federeeshiniidhaa fi konfedereeshiniitti fayyadamuudha. Federeeshinii akkaatuma duraan baramaa ta'etti biyya kana walitti tokkoomsu jechuun biyya takkatti godhuu jechuudha. Akkaataa duraan barame Eertiraa fi Itoophiyaan biyya takka jee akkuma gartee warri kaabaa irraa geeraraatiin ture. Akka waggaa 30 as jechuun wayyaanetu kana seeraa ala godhe malee Itoophiyaa fi Eertiraan daansii tokkoon dannasu shiroo bawaxiidhaan jechuun shiroo waxiidhaan nyaatu hanjeeraa tokkocha nyaatu waliin akkaataan isaanii hundinuyyuu tokkodha. Hanga gabaabsee beekee keessaa isin dhageeffachiisaatiin jira jechuudha. Walitti tokko godhuun ni danda'ama yookiin konfedereeshinaa yookiin federeeshiniidhaan lakkinoo gonkuma hin ta'u jedhameeti yoo didame hoo dirqamni hin jirudha. Karaan biraa kan lammataa kan isaan kaasan jechuudha kennanii fudhatu jechuun lafa biraa fakkeenyaaf amma Eertiraa amma bar jechuun akkaataa itti hayyoon illee jechaa jiranitti akkaataa jecha haasawa muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi kana keessatti illee kan Sumaaleetiif yookiin kan Jibuutii haa kaafamu malee Asabii fi Tsubu'aa qofa jechuudha kan Eertiraa kana jechuudha kan amma Eertiraa jala galee waggaa 30 asii kana jechuudha. Kennanii fudhachuudhaan kuni seeruma addunyaa irra jirudha jechuun kallattiin sadeenuu beeki kan waanuma jiru jechuun ni tahaadha. Kan lammataa kunis kennanii fudhachuu fakkeenyaaf Eertiraadhaaf lafa biraa kan isin barbaadu jira waan ta'eef Eertiraadhaaf lafa biraa asii kennanii akkasuma eegisiin gartee karaa federeeshinii yookiin karaa konfedereeshinii karaa tokko ta'uutiin didde isiirraa ammoo wadaba san fudhatu. Eertiraan lafa barbaaddi, Itoophiyaan ammoo wadaba yookiin ammoo galaana diimaa barbaaddi kennanii fudhatu wal jiibuu jechuudha. Kuni seera addunyaarra jiru jechuudhaan biyyoota takka illee fakkeenya kaasanii akkasuma biyya kam keessatti akka ta'amillee fakkeenya kaasan jechuudha. Yoo kuni tahamuu baate hoo ya tiriktinaa ya taarik jedhan fakkeenyaaf seenaa fi akkaataa gartee kaleessa turamee wal jala qabuudhaan yookiin ammoo akkaataa gartee seenaa kaleessaa kaasuudhaan akkasuma gartee akkaataa biyyoota birootitti inni kun gartee karaa fakkeenyaa fi jiranatti fakkaata addunyaarra fakkeenyaa fi kaleessaan akkanan ture kana dhabee kana godhadhuun qabaa waan jedhu waan akkasii jechuudha. Himannaa keessi akka addunyaatitti
karaan ittiin argamu jiranatti fakkaata. Akkasuma kanatti illee kan isaan sababoota hedduu kaasan fakkeenyaaf haasawa isaanii gabaabsee keessaa isinii fide malee jechuudha. Duuba sababoota sadiin kanaadha kan isaan kaasan. Walumaa galatti Itoophiyaadhaa fi kuni dhimma jiraatuu fi jiraatuu dhabaati. Akka jechuudhaati jechuudha kan isaan kaasan muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad. Kanarratti namoota gartee yaada hin taane yaada kufaa fidusi an akka gartee nama paarlaamaa bakka bu'oota uummataa tokkotti osoo hin ta'in akka gartee hoogganaa marii bilisiginaa tokkotti akka muummichi ministeera tokkotti osoo hin ta'in kun dhimma biyyaatii akka dirqama nu hundi irratti hojjetuu qabna. Ajandaa nuuf ta'uu qaba. Yoo xiqqaate sodaachuu hin qabnu. Yoo nuti godhuu dadhabne akka dhaloonni nu booda godhuu fi karaa kaa'uu qabna. Kuni dirqama Itoophiyaadhaaf ni barbaachisa. Arra miliyoona 130 gara miliyoona 150tti dhiyaataa jira. Jechuun garasitti deemaa jira. Gara miliyoona 200tti deemaa jira. Irra guddaa sodaan isaanii uummanni Itoophiyaa heddummaatee daangaa dabree jiraadha. Heddumina kana qofa keessa nama haasawa kana keessa heddumina kanatti maaliif deddeebi'ame? Hedduminatti deddeebi'ame dhugaadha. Hedduudha uummanni Itoophiyaadha. Afrikaa keessaa tarii biyya lammaffaadha laata moo sadaffaadha akkas jechuudha. Naayijeriyaatti aannee lammaffaanatti fakkaata Itoophiyaan dhiifama. Sadaffaa taatu lammaffaa taatu jechuudha. Yoo amma Naayijeriyaa sanillee caalee tokkoffaa taanee illee hin beeknan. Duuba kanaafuu dirqama nu barbaachisaa kan jedhudha. Amma namoonni hedduun sooshaal miidiyaa kanarratti kan yaada adda addaa kaasan fakkeenyaaf karaa warraatiin amma yoo kan fudhannu taate jechuudha. Karaa warraatiin amma balaaleffannaadha. Durii namni waan kana Itoophiyaa atfarsim Itoophiyaa aandinaat jedhanii aandinaatanii warra Eeltiraa wajjin lakka hatiin ture amma dhibbara dhibbatti jechuun waan faannoo wajjin wal horanii jiranii fi balaaleffataa jiran jechuudha. Asirratti immoo muummichi ministeeraa tokkummaa waan jedhu kaasanii jiran dhugaadha. Tokkummaan waan barbaachisaadha. Keessattuu Oromoo waliin osoo tokkoomanii wanni kun waan tasaa ka'uuf natti fakkaatan jechuun kallattii fedheen iyyuu haa ta'u mee waan isaan jedhan kan jechuun osoo itti achiin seenaa jechuu kiyya. Tokkummaa waan jedhamu kana araarri yoo bu'u hatta warruma Amaaraa waliinis araarri bu'u tokkummaa yoo jedhamu sani moo laata kallattii jechuun akkaatuma amma gartee tokkummaadhaan waan haleellus haleellee waan dhooyinus tokkummaadhaan dhooyinee jechuun namni hundinuu jalatti tokkoomee waan jedhu isa yoo taate malee jechuu kiyya araarri yoo bu'amee fakkeenyaaf amma irra guddaa fakkeenyaaf namoonni adda addaa wanni akkanaa kun ka'amuuf dura osoo ofii biyya keessaa dhiini gadi naqamaa jiru of jidduutti obboleeyyan lameen yookiin ammoo gartee biyyuma ofii keessatti karaa Tigraayin fakkeenyaaf lafa qabatee wanni sun haalolli dhaabbatee ammatti namni wal ajjeesuun haa dhaabbatu iyyuu malee bakka qabatee tartiiba hin qabanne akkasuma gartee kan Amaaraasitti jira kan Oromiyaa keessatti nama hedduutu gartee akkasitti dhumaatiin jira akka jedhu yaada kana namoonni kakaasan tole hayyee kan isaan yaada isaan jalqaba kaasan kana ammaane akka nama tokkootti akka Itoophiyaawii tokkootti akka gartee Itoophiyaa tujjaaruma barammoo bishaan kun yoo argamee jira kenna namni kana jibbuun jira laata sababa garaagarummaa siyaasaatiin yookiin ammoo sababa gartee ibaloo akkas godhe ibaloo wajjin akkas ta'e jedhuutiif namni bishaan kana jibbuun jira laata waan jiru natti hin fakkaatu. Biyya keenya san keessatti fakkeenyuma takkatti yoo kaafne fakkeenyaaf waa'ee qaala'insa jireenyaa amma isaan gartee bishaan keessaa waan adda addaatu argama akkas jedhan kana hundayyuu mee fakkeenyaaf sanumayyuu dhiiseti makiinama biyya keenya keessatti wanni birqii ta'e yeroo jechuun bishaan qofaa fi yookiin ammoo sababa gartee qaraxa wadabuu fi dhabuu qofaa fi miti wanni kun haala adda addaa tarii akkaataan gartee nugusoonni kaleessa makiinaan biyya san keessatti akkamitti ta'uu qabaadhaan seera kaaha wayiitu jira natti fakkaata akkasuma sababa qaraxa guddaa Itoophiyaan makiinaa irratti kafaltuuf ta'uu danda'a wanni adda addaa haa jiraatu garuu haa ta'uti biyya addunyaa kanarra jirtu keessa biyyi itti makiinaan qaaliidha birqiidha biyya namaa keessatti mee biyyuma Afrikaa fakkeenyaaf biyyuma ollaa keenyaa kana Keeniyaa kana laalaama bar makiina akkasitti Itoophiyaatti birqii taate san namni makiina mana jechuun makiinuma lallaaftu akka sadarkaa istaandaardii Afrikaatitti 300 400 makiinaa fedhe bitatee naggaadee magartee taraa suuqii qabu tokkotu taaksitti mallaqan baasu makiinatti mallaqan baasu jedhee 400 500 mallaqa Itoophiyaatiin baara beeke 400 500 haga miliyoona takkaatitti makiinaa bitateetiin gartee akkasitti ittiin jiraata jechuudha makiinaa manaa godhatee. Itoophiyaa keessatti garuu wanni guddaan birqiidha. Wanni ajaa'ibsiifatamu yookiin ammoo wanni namni godhatu hin dandeenye makiinaadha. Naggadaaf illee bitachuu haa taatu. Akkasuma gartee waan bari Itoophiyaa keessatti baajaajiin bitamutu makiinaa manaa ittiin bitatama. Biyyootuma ollaa keenyaa kana keessatti jechuu kiyya fakkeenyaaf amma biyyootuma akka Sumaalee kana fudhaa biyyootuma gartee akka amma Itoophiyaa kana fudhaa. Sumaalee keessatti amma akkam inni beektan namoonni hedduun. Keeniyaa keessatti akkam kuni waan dhugaati jechuudha. Yoo bishaan jiraate galaanni diimaan akkuma jedhamu kan agartee kan Itoophiyaan irraan addunyaadhaan walitti dhuftuun kun yoo jiraate wantoonni dabalataa kan biraa kumni hedduu ka duuba jiru miti kuni qoftinuu sababa gahaa jechuu barbaadeetti. Jechuun deeggarachuu barbaadachuu bishaan argan. Haa ta'uti karaa isaan ka'an kanneen sadeen keessaa jechuudha amma. Federeeshiniidhaa fi konfedereeshinii amma Eertiraan ni taatiittanii yaaddanii. Anamma akka nama tokkootitti karaa konfedereeshinii fi federeeshiniin jedhamu kuni yoo gulbati maan taate malee waan ta'uu natti hin fakkaatu. Jechuun mee amma Itoophiyaan Eertiraan
bilisoomtee alaabaa sii dhaabbatte jedhee eebbisaan sirba baasee ture gaafasii waloo boomsuan jechuudha. Amma Eeltiraan deebitee fakkeenyaaf Itoophiyaan yookiin ammoo Itoophiyaan Eeltira taatee yookiin ammoo Eeltiraan Itoophiyaa taatee biyya takka taatee ni waamamti jettanii ni addanii hin beeknu garuu hin beeknu. Yoo ta'ame ammoo bareedaadha yoo karaa nagaatiin taame garuu yoo gulbatiidhaan goona jedhanii an akka nama tokkootitti nan gammachiisu. Karaan lammataa kan isaan kaa'anidha. Kennanii fudhachuudha. Kanaadhaan ammoo yaadni bareedaan. Lafti kennuu deeman sun kaminni yookiin ammoo maal kennaniiti fudhachuudhaaf deeman kan jedhu liiziidhaanis haa ta'u bittaadhaanis haa ta'u kennanii fudhachuu waan jedhu fakkeenyaaf kennanii fudhachuu liiziidhaanis haa ta'u bittaadhaanis haa ta'u yaaniif jira. Liiziidhaan kan kafalamus akkasuma kaashii bitaniitiin kan fudhatanis haa ta'u kennanii fudhachuu kan jedhudha. Kennanii fudhachuun kun waan fedhanuyyuu kennaniitiin haa fudhatanii kun yaada eebbifamaadha akka Itoophiyaawii tokkootitti. Anis akka gartee Oromoo Itoophiyaawii tokkootitti na gammachiisaa jechuudha. Garuu kan gartee jalqabaa kun karaa tolaatiin karaa filagootiitiin waan ta'ullee natti hin fakkaatu. Kan biraa ammoo seenaa akkuma gartee fakkeenyaa fi taarikaa fi tirriktii kaasuu jedhan kana irratti himachuu natti fakkaata. Fakkeenyaaf akkaataan gartee kaleessaa ittiin tahame suni sirrii miti dogongoraa kun taarikaa irratti akkanatti gunu kun keenya kallattii kanaan dirqama argatuu qabna. Wanni kun kenna ka jedhu karaa gartee seeruma qabeessaan natti fakkaata. Karaa humnaati miti karaa seera qabeessaanii akka addunyaatitti himataniitiin argachuu yookiin kassasaniitiin argachuu. Haa ta'uutii kissii kana duuba immoo maaltu akka jiru ni beektan fakkeenyaaf waan akkana kanarratti biyyoonni tokko tokko yeroo wal lolanii wal lolaati jechuun rasaasichi jiraataati jechuudha. Kan ammoo achi duubaan kiyyaan kan kassafamu jechuudha. Ani kanneen keessaa kan jidduu kun hedduuta kana gammachiisa. Haa ta'uuti ammoo gartee fakkeenyaaf kan jalqabaatii fi kan lammaffaa kun yoo gartee waan tolaan fedhaan kan godhamu taate yaada eebbifamaadha jennee jira akka Itoophiyaawii tokkootitti. Haa ta'uuti taalaata hin ta'u kan jedhudha ammoo sannee walumaan eegna. Haa ta'uuti ammoo akkaataa gartee amma kaadiroonni hedduun ittiin wallisaa jiran kanatti fakkeenyaaf Eeltiraa fi Itoophiyaan eega muummichi ministeera Dr. Abiyyi Ahmad dhufanii warra afaanii wal fudhatu kan jedhu san tahanii turan jechuudha. Amma lolli kun dhaabatuun akkuma gartee warra kaabaadhaa gaddisiisan isaan gaddisiise yeroo garagaraa tayyoon adda addaa dubbataa turan jechuudha. Amman tana ammoo inni kun ifatti ol bahuun waa'een asabii fi waa'een sobbu'aadhaa ol bahuu waa'een bishaanii amma dura fakkeenyaaf Isiyaas maal jedhee waa'een bishaanii waan gartee rakkoo keessa nu galchuu miti dhimma kenna dhimma gartee birmadummaa biyya keenyaati waan jiru wayii kaasee ture jechuudha. Amma dura hayyoonni garagaraadhaa dubbataa turan jechuudha. Amma ifatti gartee ibsi gartee yeroo muummicha ministeera Dr. Abiyyi Ahmad irraa yeroo kennamutti maaltu akka ta'amu kanarratti tarii yoo addunyaallee bira dhaabbatte namicha kana hedduu jibbiti kan Eeltiraa kana jechuudha. Addunyaallee yoo bira dhaabbatte hayzoo si faana jirra jetteeni karaan carraan nuti gartee abbaa galaanaa taanee qurxummii achi keessaa guurachuu akkasuma gartee albuuda nadaaja adda addaa achi keessaa Itoophiyaan baafattee badhaadhuudha. Yoo karaa nagayaatiin osoo dhiigni gadi hin dhaqamin osoo lolaan humnaan osoo hin ta'in yoo kan argamu taate dhugaa dubbachuu fi Itoophiyaan guddittiin amma jechuudha. Jechuun amma Dr. Abiyyi Ahmad as keessatti akka gartee karaa nagaa qofaan haa jedhamu malee wanti kun akka murtaa'etti dhibbatti jala muran jechuudha. Haasawa isaanii yoo kan dhageeffattan taate jechuudha. Namichi mataa gaafaa kunan humnaallee yoo badan dhugaa dubbachuu fi kan gartee waan biraa irratti dhiiga gannaqanii miti namichi gaanfa Afrikaa keessatti namichi shayxaanni guddaan kun jechuudha. Yoo dandahame humnaallee kabadu taate aannin deegga. Garuu Itoophiyaan akka amma ofii isiitii wal isii keessatti gartee nageenya hin jirre Oromiyaa keessa akkana deemaa jiru. Amaara keessa akkas deemaa jiru. Tigraay osoo akkas ta'aatiin jirtu. Lolatti seentee biyyaa fi biyya waliin hinjifatti ka jedhudhaa fi ani hin beeku garuu ana akka nama tokkootti natti fakkaatu. Haa ta'uuti kanas haa ta'u sanis haa ta'u nuti akkuma muummichi ministeera Abiyyi Ahmad jedhee bishaan galaanni diimaan nu barbaachisaa waan itti aanuudhaa fi yoom hojiidhaan eegalama amma immoo eegalamee maalirra gahaa kan jedhudhaa fi amma dura gartee akka haasawaa amma akkanumatti haasawamuutitti namoonni hedduun kan kaasaatiin turan ifa bilisatti amma gartee eega eebsi mana maree bakka bu'oota uummataa irratti kennamee miidiyaadhaan biyyattii irratti gadi dhiifame kan sodaatuu fi sodaa akkasuma gartee kan gammadeefis gammachuu kan siyaasaaf gartee sirbuusii tarii ajandaa jijjiirsiisuudhaaf kan jedhulleen jira akkasuma gartee yookiin ammoo warra Amaaraa kana keessattuu ajandaa jijjiirsiisuudhaaf yookiin ammoo gartee kanaanii yaada namoota dhuunfaas gartee kan nageenyaa kan biyya keessa jiru kan ajandaa jijjiirsiisuudhaaf kan jedhulleen jira. Walumaa galatti kun waan yeroo gabaabaa keessatti gara hojiitti seenu natti fakkaata malee waan ajandaadhaan natti fakkaatu waan akka nama tokkooti jechuudha. Akkaataa gartee kaleessa isaan ibsan sanirraa yoo ilaalle wantoota gartee amma dura gara hojiitti seename iyyuu kan osoo hagana ibsamin hojibatti seenameetiin kan agarre hedduudha waan ta'eef inni kun waan yeroo gabaabaa keessatti hojiitti seenne agarru natti fakkaataan ana Abduu Abduu Moobaala Biraayii hanga qophii biraatti wal deemnutti nagaan tura.